Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoo irra jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif kutaan osoo addaan qoodeen kan biyya keessaaf kan biyya alaallee hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha. Akkuma seentaniin viidiyoo kee kana laayikii tuquun irraanfatina warroonni maatiin naaf hin taane saskiraayib gochuun maatiin naaf ta'a warroonni maatiin naaf taatan hiriyoota keessan akkam jaalattaniif sheer godhaa jecha rakabootii Dubaayii hedduu bareedduu taate jechuudha. Akkasuma feermuzii Suudii wajjin qabadhee isinii dhufee jira. Feermuzii Suudii kana akka inni itti bareedu argitanii maal kana qofa miti saanii kookisii jechuudha. Saanii kookisii haalaan bareedduu taate masqamaca 5 qabdi jechuudha. Kan keessaallee burcuqqoodha. Akkasuma rakabootiin kuni maqonxoccaa kasalaan fuudha yookaan kan hixaana irra godhu jedhanii isallee qaba jechuudha. Akkasuma ammallee sufraa rifeensaa kana jechuudha namoonni barbaadani. Akkasuma dukkaa bakka bunaa ta'anii danfisanii jechuudha. Dukkaan tun gabaabduudha nama kamiifuu hin taati. Bakkee rakabootii ta'anii danfisuudhaaf baay'ee mijattuu kataate maal kana qofa miti madardara furuutii yookaan firaafiree jechuudha. Namoonni barbaadan akkaataa barbaadaniif kinootii aynata 5 abbaa 3tu jira abbaa 2tu jira hedduu jira waan ta'eef inni kun kan geengoo kunillee jira kan geengoo kana jechuudha. Akkaataa hedduun itti fayyadamuu dandeettanii keekii gogaa fi akkasuma donaatii garaagaraa jechuudha irratti qopheeffachuu hin dandeettanii. Ammallee sufraa haalaan bareedaa ta'ee fi sufraa kwaalitii ta'e jechuudha. Sufraa kana namni barbaadan sufraan kun haarawaa seenee kana dura biteellee hin jiru jechuudha. Haarawaa seenee mitiriin isaa mitira 3 baay'ee dheeraa akka ta'e akkasuma kwaalitiin isaallee darajaa kan eeggate alarraa akka gale jechuudha. Namoonni hajamtanii keessaan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha. Sufraa baay'ee bareedaati. Kun ammoo isa hin ga'u kwaalitiin isaa isarra gadi bu'aadha jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee isaa gadi qannasa jechuudha. Inni sun widdiidha. Kun ammoo gatiin hin qannasa. Akkasuma akka gatiin qannasullee hin jira jechuudha. Kunniin gatiin isaa hin qannasa. Akkasuma saaloona keenya bareechisuu yoo barbaanne manalgaa keenyaa jechuudha. Hababaa bareedaa jechuudha. Majlisa keenyaa fi soofaa keenya bareechisuu yoo barbaanne hababaa akkanaa kanneen jechuudha. Babbareedaa kanneen namni hajamtan na biratti ni argattu isiniin jedha. Akkasuma namoonni hedduun na gaafataa turtan kakaawyaa irratti tokkosan kana uffata irratti tokkosan kana jechuudha. Sibiila kinooti sibiila kana irraa baasne ishigi isaa irraa baafne hin dhaabataa hin beektanii isinitti himuu isin na caalaa beektanii sallee namni barbaadani. Akkasuma siinii shaayii jechuudha. Siinii shaayii kana siinii baay'ee babbareedu. Viidiyoo kana har'a jechuudha meeshaa nama biraatii bituuf deemee achuma keessa viidiyoo isin godhee jechuudha. Ammaaf isin waraabne jedhee waan tokko waan isin hin argine isin argisiisuuf isin fide waan ta'eef siinii shaayii jechuudha kinooti kan wuddii fi kan gatiin qannasuu fi kan jiddu galeessaatu jira. Isinillee kan barbaadanii fi kan isinitti tolu bitadhaa isin jedha. Akkasuma immoo Ramadaan illee dhiyaate walaa yaadachiisnu. Ramadaanaaf illee isaanii shorbaa kana namoonni hajamtanii koottaa bitadhaa isin jedha. Isaanii shorbaa akkasuma cilfaa isaa kan qabu jechuudha. Cilfaa fi kidaanii isaa kan qabu isaanii shorbaa baay'ee bareedaa ta'e. Akkasuma immoo maankaa fi isaanii shorbaa itti qicatan jechuudha. Isaanii shorbaa jaha qaba. Isaanii biffee jechuudha. Kaawwatii biffee illee namoonni barbaadanii kaawwatii biffee baay'ee babbareedaa ta'ee fi kwaalitii ta'e kanneen jechuudha. Namoonni jamtaan isaanii shaklaa akkasuma inni sun aynata 3 ifa jechuudha. Kan Ramadaanaa jechuudha. Urjii Ramadaanaa kanallee namoonni barbaadanii isaanii keekii ta'e akkasuma isaanii shorbaa isaanii nyaata isaanii faxiraa hedduu walirratti jechuudha. Kaawwatii akkasuma hedduu walirra yoo barbaadanii inni kunillee kan kookisiitii abbaa jahaati hundinuyyuu jechuudha. Akkasuma jabanaa aananii jechuudha kan furuutii kanallee jechuudha. Namoonni hajamtanii jabanaa aananii kanneen illee akkuma barbaadanitti diizaayinii barbaadaniini na biratti ni argattu isiniin jedha. Jabanaan aananii kuni masqamacaan isaa kun kinoo xaawulaa kana baay'ee bareeda jechuudha. Waan cabu miti xaawulaadha masqamacaan isaa siiniin isaa kana akkasuma jabanaan isaallee kana ka boombaati jechuudha. Nama hedduuf isin fayyada. Namoonni hajamtanii koottaatii keessan na dubbisaa isiniin jedha. Akka inni hin qorrinellee kinootii shaamaa jalaan itti qabsiistan jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Namoonni meeshaa akkana kana barbaadan distii siraamikii hedduu babbareedduu taate akkasuma kwaalitii taate kanneen illee namni hajamtanii koottaa keessan na dubbisaa distii siraamikii baay'ee babbareedu jechuudha. Darajaadhaan jirti akkuma isin argitan kana abbaa 3 jira abbaa 5tu jira abbaa 7 ture. Inni kun abbaa 7ti. Anillee isa kana bituuf meeshaa hedduu biteera isiniin jedhe isa kanallee biteera abbaa 7ti. Distii meeqa qaba? Distii 4 qaba. Istaansee maxabashaa tokko qaba. Kan gara hundatti galabbatamuu fi kan keekii qaba. Distii abbaa 3tu jira. Waan baay'ee sinatti tole keessaa jechuudha.
jookiin bombaa kun amma kaduraa sanii miti kaduraa haphii sanii miti inni kun baay'ee furdaadha litiriin isaallee litira 5 baay'ee guddaa ka ta'e kwaalitiidha hedduu natti tolee jechuudha meeshaa kana guutuu keessaa isa jaaladhee jira rakaabotii jalqaba irratti isin mul'iseessanii akkasuma meeshaalee baay'ee babbareedaa kanneen namoonni hajamtanii keessan dubbisuu ni dandeettan isin jedha na biratti ni argattu kana qofaa miti meeshaa fannicheraa majlisaa baay'ee babbareeduu fi akkasuma soofaa hedduu babbareedu meeshaa kushiinaa keessaa illee barbaadanii meeshaa fannicheraa algaa qumsaaxinii bifee waan barbaadan istoofii tachii kanneen namni waan kanneen barbaadan hunduu keessan dubbisuu ni dandeettanii Zulaamaa Shoo biratti ni argattu isin jedha lakkoofsi bilaakiyaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irraa heloo jechuun irraanfatina magaalaa kamiyyuu isiniif geessaa hangaruu ka jiru Shashamannedha naannoo isin barbaadan ni geessina